Ittisa biyyaa fudhateen barbadaa'uun himame. Raashiyaan marii hidha haaromsaa gama jaarsummaa gamtaa Afrikaan taamu kan deeggartu ta'uu beeksifte. Wixineen labsii pirezidaantii Soomaaliyaa Mohammeduu Abdullaahi Mohammed waggoota lamaan dhufaniif aangoo irraa tursuu paarlaamaa biyyattiif dhiyaachuuf jedhame. Kaboltan kabajamoo daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu waliin babitta shoomayitii oduuwwan ijoo guyyaa kanaaf qabanne kan isin biraan geenyu ta'a hanga xumuraatti nu faana tura. Murni juntaa naannoo Tigraay iddoowwan 8tti sochii shiftummaa taasisaa ture tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa irratti fudhateen barbadaa'uu qindeessaa olaanaan damee ijaarsa raayyaa ittisa biyyaa Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabalee beeksisaniiru. Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabalee haala yeroo biyyattii irratti ibsa kennaniiru. Kaaba bahaa, kibba bahaa fi iddoowwan birootti raayyichi teekinooloojii barbaachisaa ta'e fayyadamuun tarkaanfii fudhateen gareen juntaa barbadaa'uu Leetinaal Jeneraal Baacaan ibsaniiru. Hidhattoonni garichaa hedduun abdii kutachuun harka kennataa jiraachuus dubbatan. Naannichatti iddoowwan leenjii xixiqqoo fi eegdota hooggantoota garichaa irratti tarkaanfiin fudhatamuu fi to'annoo jala oolchuu danda'ameera jedhan. ትናንሽ ማሰልጠኛዎች ነበሩት። እንደገና ይሄ የጁንታው ግሩፕ መሪዎች ራሳቸውን የሚጠብቁበትም ሰራዊት ነበራቸው። የሰራዊቱ መጠን ወይም ወታደር ነበራቸው። ሰራዊት ከሚባል ወታደሮች ነበሯቸው። Garichi giddugala leenjii loltummaa xixinnoo qaba ture. Loltoota nageenya hooggantoota garichaa tiksanis qabu. Kanaafuu namoota kanneen to'annoo jala oolchuuf humna isaan marsee haleellaa isaan irraa qolatu barbadeessuun murteessaa ture. Kanaanis humna kana haleelleerra. Giddugalli leenjii loltummaa isaanis haleellichaan barbadaa'eera. Humni giddugala leenjii keessa tures rukutamee bibittinnaa'eera. Humni hooggantoota shiftaa marsee eegaa tures amma booda haala deebi'ee gurmaa'uu hin dandeenyeen rukutameera. Kanaafuu humni kun guutumaan guututti yoo barbadaa'e naannawichi walaba ta'a. Hooggantoota garichaa qabuufis haala mijaawaa uuma. Kanaaf jalqaba humna isaan marse barbadeessuun kan nu barbaachiseef. ሙሉ በሙሉ ሲደመሰስ ወይም ደግሞ ሲጠፋ አካባቢ ነፃ ይሆናል። እሱንም ለመያዝ ምቹ ሁኔታ ይፈጠራል። ለዚህ ነው የከበበውን በመጀመሪያ ደረጃ ማጥፋት የሚገባል። Murni TPLF kana booda humna biraa qabaatee waraana qindaa'aatti dhufuu hin danda'us jedhan. በአጠቃላይ ትግራይ ክልል ውስጥ አሁን የተወሰነ የተበታተነ የአመራር ኃይል የያዘው ወታደር ካልሆነ በስተቀር እዚህ ግባ ተብሎ እዚህ ግባ የሚባል ውጊያ የሚያደርግ ወታደር የለው። Tigraay keessa amma loltoota muraasa humni hooggansaa bittinnaa'e qabateen ala loltoota waraana gurmaa irratti hirmaachuu danda'an hin qabu. Juntaan TPLF amma xiinsammuun cabeera. Abdiis kutateera. Abdii kutachuu fi xiinsammuun kufuu kana haala adda addaatiin ibsaa jira. Tokkoffaa leenjitoota haaraa walitti qabee ture yoo bobbaasu nama 5 qawwee tokko wajjin tokko qofatu qawwee qabata. Yoo inni du'e kan hafe qawwee sana qabatee akka waraanu taasisa. Qawwee tokko nama 5f kennu jechuudha. Hidhannoo gahaa hin qabu. Sababa kanaan qaamolee waraanaaf walitti qabe murtaa'an gara maatii isaaniitti deebisaa jira. Yoo isin waamne ni dhuftu jedhuun, isin waamne yoo dhufuu baattan maatii keessan barbadeessina jedhuun. Lammaffaa abdii kutachuu fi xiinsammuun kufuu isaaniitiin loltoota isaanii madaa'an ajjeesaa jiru. Gocha gara jabinaa kanaan dura waardiyyaa isaanii ta'ee isaan eegaa kan ture raayyaa ittisaa irratti raawwatan ofii isaanii irrattis raawwataniiru. አብዛኛው ቁስለኞቻቸውንም ገለዋል። እነዚህ ሰዎች ካሁን በፊት ርህራሄ በሌለው መንገድ ዘበኛ ሆኖ ሲያገለግላቸው የነበረውን የመከላከያ ሰራዊት ላይ ያሳዩት ጭካኔ በራሳቸውም ላይ ደግመዋል። Garichi daandiiwwan gara magaalaa Maqalee geessan cufuudhaan deeggarsa namoomaa guyyaa guyyaa fi tajaajila hawaasaaf laatamu gufachiisuuf socho'aa jiru Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabaleen dubbataniiru. Kana malees gara biyya Suudaanitti alatti miliquudhaaf qophaa'aa jiraachuu eeranii eegumsi raayyaa ittisa biyyaas cimuu dubbatan.
ዋናው አሁን ያለው እንቅስቃሴ በምዕራብ በኩል ወደ ሱዳን መውጣት ነው። sochiin isaanii guddaan amma jiru karaa lixaatiin gara Suudaanitti ce'uudha. Kanaaf qophii baay'ee taasisaniiru. Juuntaanis achitti walitti qabamuuf qophaa'aa jira. Alaan ammoo gama Suudaaniin qophiileen garagaraa jiru. Gama keenyaan hulaan isaan ittiin miliqan bakki nuti hin geenye lafa Itoophiyaa keessa hin jiru. Namoonni kunneen qabamanii seeratti hanga dhiyaatanitti yookiin ammoo hanga barbadaa'anitti raayyaan ittisaa hirriban qabu. እነዚህ ሰዎች ተይዘው ሕግ ፊት እስኪቀርቡ ድረስ ወይም እስኪጠፉ ድረስ የመከላከያ ሰራዊት እንቅልፍ የለውም። dargaggoonni filannoo dhufuurratti dammaqinaan akka hirmaataniif dandeettii isaanii cimsuudhaa fi hayyoonni itti gaafatamummaa isaanii bahuu qabu jedhamee jira. Lammiileen Itoophiyaa filannoo irratti sagaleen isaanii gatii akka qabu hubachuudhaan filannicha irratti qixa barbaadamuun akka hirmaatan taasisuu fi ammas xiyyeeffannoon hayyoota murteessaadha jedhaniiru. Hayyoonni dhimma kanarratti dubbifne Taaddasaa Tarrafaa dabalata qaba. filannoo marsaa jaaffaa taasifamuuf hirmaannaan qaama baratee biyyattii ce'umsa dimokiraasii biyyattiitiif qooda olaanaa qaba. Darbees hayyoonni sirna biyya tokkoo ijaaruuf gahee olaanaa qabu. Filannoo bara kanaa keessattis lammiileen akka mirga isaaniitti fayyadaman hayyoonni qaamni hubannoo qabu kun kanneen hubannoo hin qabneefis uumuu qabu. Hayyoonni adeemsa filannoo fi odeeffannoo lammiileedhaaf kennuuf qooda isaanii bahachuu qabu jedhu Yuunivarsiitii Meetiroopoolitiyaan Kotabeetti barsiisaa kan ta'an Dr. Andu'aalem Hadaroo. ምርጫ ላይ መሳተፍ በራሱ ለአንድ ዜጋ አስፈላጊ ነገር ነው። filannoon geggeeffamu bu'aan isaa maal isaa ta'u maal adeemsi isaa qofti dimokiraasii fiduuf qooda qaba. Lammiin tokko filannoo irratti hirmaatee filachuu isaa barbaachisaadha. Hayyoonni filannoon kun akka milkaa'u hirmaannaan isaanii cimuu qaba. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Yoonaas Baqqalaa qaama hawaasaa keessaa hayyoonni haala rakkisaa biyyattiin keessa jirtu hubachuudhaan fedhii dhuunfaa isaanii dhiisanii dhimmoota biyya bakka bu'an irratti xiyyeeffachuu akka qaban waamicha dabarsaniiru. በአንድ በኩል የሀገራችን የሰላም ሁኔታ አለ፣ በአንድ በኩል ደግሞ ምርጫ አለ። amma biyyi keenya haalaa fi yeroo murteessaa irra jirti. Gama tokkoon nageenyi hin jiru, gama biraatiin ammoo filannoo taasifamuuf adeemsa irra jirti. Yeroo kanatti hayyoonni qooda isaanii olaanaa baachuu qabu. Hayyoonni akkuma maqaa isaanii ilaalchi isaanii bal'aa fi akka biyyaatti yaaduu qaba. Hirmaannaa hayyootaa cinaatti qaama hawaasaa guddaa kan ta'e dargaggeessii fi dargaggeettiin filannoo bara kanaa keessatti akka qooda ofii bahan yaada madaalawaa qabatanii fi dargaggoon yaada mataa ofiitiin akka biyya ijaaru hayyoonni taasisuu qabu jedhu Yuunivarሲቲ Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Masala Mangistaab. ይህንን ወጣት የተዛባ አመለካከት ይዘህ ያልሆነ ስፍራ ላይ ቆመህ iddoo fi ilaalcha hin taane qabattee miti dargaggoo kan leenjiftu akka hayyuutti yaada madaalawaa qabattee fuulduratti fageessitee ilaaltee dargaggeessaaf hubannoo kennita. Dargaggeessi akkuma keetti somba keetiin innis akka arganu gochuu hin qabdu. Dargaggeessi akka of ta'u gochuu qaba hayyuuni. Dargaggeessa dandeettii qabu waan barateen yaada mataa isaa qabu of danda'ee biyya isaaf shora mataa isaa ba'u uumuu qabna nuti hayyoonni. Filannoo itti aanu kana lammiin seerri eeyyamuuf hundinuu akka hirmaannaa isaa milkeessuuf hayyoonni ETV waliin turtii taasisan kun waamicha dabarsaniiru. Itoophiyaatti tatamsa'inni weerara COVID-19 babal'achuudhaan wal qabatee qorannoon ji'a tokkoof turu sadarkaa biyyaalessaatti kan gaggeeffamu ta'uu Ministeerri Fayyaa beeksiseera. Qorannoo kanas Ministeera Fayyaatu Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa, Dhaabbata Fayyaa Addunyaa fi Giddugala To'annoo fi Ittisa Dhukkuboota CDC waliin ta'uudhaan gaggeessa jedhameera. Hawwii Taaffasaa. Itoophiyaatti tatamsa'insi weerara COVID-19 babal'achuun wal qabatee qorannoon sadarkaa idil addunyaa eeggate kan gaggeeffamu ta'uun himame. Naannolee hundattii fi bulchiinsa magaalotaatti kan adeemsifamu qorannichi tatamsa'ina weerara COVID-19 fi kutaalee hawaasaa weerarichaan miidhaman umurii fi saalaan adda baasuu kan dandeessisu ta'uun himameera. Qorannichi caalmaatti osoo mallattoo hin agarsiisin namoota COVID-19 irratti argamee fi gara buufata fayyaa osoo hin deemin namoota afan adda baasuu fi walumaa galatti tatamsa'inni weerarichaa biyyattii keessatti haala kamirra akka jiru beekuuf gargaara jedhameera. Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaatti qorattuu olaantuu Dr. Saaroo Abdallaa qorannoo adeemsifamuuf karoorfame kanaaf naannolee hundatti namoonni odeeffannoo funaanan 160 ni bobba'u jedhan. የኮቪድ-19 ስርጭት የዳሰሳ ጥናት
Qorannoon tatamsa'ina COVID-19 sadarkaa idila addunyaatti kan adda bahu yoo ta'u, kanas naannoo hundatti qaamolee hawaasaa hunda waliin kan hojjetamu ta'a jechuudha. Qorannichi kan eegalamu boroolee yookaan eebila 7 bara 2013 yoo ta'u, kutaalee hawaasaa sadarkaan jiran kana keessatti akka hirmaatan ni taasifama jechuudha. Waliigalatti namoonni qorannicha irratti hirmaatan 13,600 yoo ta'an, kutaalee hawaasaa hunda kan of keessatti qabatu ta'a. Qorannichi mana manatti kan gaggeeffamu ta'a. Qorannichi kan eegalamu walii wajjini. Kana jechuun naannolee hundarratti sadarkaa qixaan adeemsifama. Waliigalaan gara 160 kan ta'an kanneen odeeffannoo walitti qaban ni bobbaafamu. Argannoon qorannicharraa argamu qajeelfamoota ittisa weerara COVID-19 irratti ba'an fooyyessuuf gargaaras jedhameera. Kaayyoon qorannichaa inni olaanaan sadarkaa vaayirasichi irra jiru adda baasuu fi tarkaanfii itti aanuuf qophaa'u ta'uu kan himan immoo ministeera fayyaatti walitti qabaa korii fi qindeessaa qorannoo fi qo'annoo COVID-19 Dr. Ababaው Gabayyooti. ስርጭቱ በአካባቢ በእድሜና በጾታ በሁሉም ክልሎች ምን ይመስላል የሚለውን መረጃ ለማግኘት ነው። Tatamsa'iin isaa naannoleetti umurii fi saalaan bakka hundatti wal fakkaataa kan jedhu odeeffannoo argachuu fi lammaffaan namoonni osoo mallattoo hin agarsiisin qubsatanii turan hangami kan jedhu odeeffannoo argachuu fi kanas ilaallee tatamsa'inni dhibichaa naannolee inni itti hin baay'anne kutaalee hawaasaa adda baasuun tarkaanfii fudhachuu qabnu fudhachuuf ragaa hedduu ta'a. Dhukkubichaaf saaxilamoodha kan jedhaman kutaalee hawaasaa dhibee daddarboo qaban akkasumas addaan baasuudhaan talaallii dabalatee dursa kennamuu fi kan qabuuf dursa kennuuf carraa guddaa uuma. Tatamsa'iinsi weerara COVID-19 Itoophiyaatti yerootii gara yerootti dabalaa jiraachuu kan himan Dr. Ababaው qorannoo hanga ammaatti taasifameenis hawaasni haguugduu afaanii fi funyaanii akkasumas qulqullina harkaa eeggachuu irratti hanqinni guddaan mul'ateera jedhan. በምግብና መጠጥ ተቋማት፣ በሃይማኖት ተቋማት፣ ገበያ ቦታዎች dhaabbilee nyaataa fi dhugaatii, dhaabbilee amantaa, bakkeewwan gabaattii fi daandii irratti qorannoo taasisneen of eeggannoon hawaasaa gadi bu'aadha. Baankii fi dhaabbilee fayyaa yoo ilaalle hojjettoonni haala fooyya'aa ta'een fayyadamaa jiru. Ilaalleerras manneen barnootaa erga banamanii booda of eeggannoon akka fayyadamaniif taasifameera. Kanaaf manneen barnootaa ilaalle tokko tokkotti jalqaba irratti 79 ture. Amma gara 76tti hir'ateera. Magaalaan Finfinnee fayyadamummaa haguuggii afaanii fi funyaanii fooyyee qaba. Sadarkaa lammaffaan kan ilaallu Asoosaa akka Samaraa, Bahar Dar, Gondar, Maqalee, Dirredawaa, Harar, Gaambeellaa, Hawaasaa, Soddoo fi Jigjigaan raawwii gadi aanaa qabu. Qorannoo kan eegalsiisuuf ministeera fayyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaatiin leenjiin kennamaa kan jiru yoo ta'u, qorannichis kamisa dhufuu eebila 7 2013 sadarkaa biyyaalessaatti kan eegalamu ta'uun himameera. Sirni kadhannaa araaraa waloo yaaddoo koronaan uumee ture bara darbee baatii tokkoo fi labsamee ture ammas irra deebi'amuudhaaf akka ta'e himameera. Baranas marsaa lammaffaan sa'aatii wal fakkaataa bara darbeetiin eegalee torban tokkoof akka adeemsifamuuf murtaa'u barreessaa olaanaan gumii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa lubataa Gaayit Addalee ibsa miidiyaaleef kennaniin beeksisaniiru. Sirnichis kamisa dhufu waarii booda sa'a 9 irratti tamsaasa kallattiin kan eegalamu ta'uu himaniiru. ሚያዝያ 7 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት sagantaa sirna kadhannaa araaraa kamisa dhufu baatii eebilaa guyyaa 7 bara 2013 eegalsiifamu kanarratti abbootiin fi hooggantootni manneen amantaa olaanoo qaamoleen mootummaa waamichi taasifameef jaarsoliin biyyaa fi namootni bebeekamoon nageenya irratti hojjetanii fi biyyattii rakkoon akka hin mudanneef hojjetaa jiran keessattuu filannoo biyyaalessaa fuula keenya jiru irratti morkataa ta'uuf qophaa'aa kan jiran namootni dhuunfaa fi paartileen morkattoota kan hirmaatan ta'u ummata miiliyoona 110 olii biyya keessaa fi ala jiraataniif ammoo iddoodhuma kadhannaa araaraaf adda bahanii qophaa'antu murtee abbootii amantaa olaanoon kan labsaman ta'u. ለዚሁ የጸሎት ስነ ስርዓት በተዘጋጀ ስፍራ የበላይ ጠባቂ አባቶች የሚያውጁ የሚያስጀምሩ ይሆናል። Lubni Taagaay kaayyoo kadhannaa araaraa waloo kanaa marsaa lammaffaa kanaa yoo ibsan ammoo የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተባብሶ መቀጠልና ብዙሃንን በየቀኑ የምንሰማው አሃዝ weerarri COVID-19 gabaasaalee guyyaa guyyaan bahaniin garmalee tamsa'aa jiraachuun isaa kadhannaan araaraa akka barbaachisu itti amanameera. Kana qofa osoo hin taane biyyoota ollaa keessattuu walitti bu'iinsa daangaa Suudaanii waliin jiruun dhiphinni uumamuu fi masirreenis faallaa fedhii biyyoolessa Itoophiyaan socho'aa jiraachuun fi rakkooleen wal fakkaatoon biroo abbootii olaanoo yaa'ii dhaabbilee amantaa
Itoophiyaa biratti yaaddoo fi dhiphina waan uumaniif kadhannaan araaraa waloos taasifamuu qabaatti waan amananiif fi murteessaniif sirnicha labsuuf qophii irra jirra. Galmi sirna kadhannaa kanaas rakkoolee yeroo ammaa biyyattii yaaddessaa jiran furuun nageenya waaraa buusuu fi biyyattii tasgabbeessuufis jedhameera. የዚህ መርሃ ግብር እንግዲህ ዋና ግብ ነው ብለን የምናስበው kadhannaa araaraa kanaan galma guddaa jennee kan qabanne Itoophiyaanota jidduutti Itoophiyaanotaa fi Waaqa jidduutti araaraa buusuuf biyya keenya tasgabbii uumuuf haqa eegsisuunis akka danda'amuuf kunis fedha Waaqaatiin ni milkaa'a jennee amanna. Kana booda biyyattiitti dhiigni akka hin dhangalaane buqqaatiin akka hin uumamne tokko irratti akka hin kaaneef filannoon karaa nagaan akka xumuramuuf hunduu kadhannaa araaraa kan itti kadhatudha. Milkaa'ina sirnichaafis miidiyaalee fi boordiin filannoo dabalatee qaamoleen dhimmi ilaallatu martuu akka tumsanii fi akkasumas lammiileen biyyattii martuu fuula isaa kadhannaa fi soomaatti akka deebifatuuf waamichas dabarsaniiru. Wallabdee daangaa naannoo Somaalee fi Affaar gidduutti iddoowwan adda addaatti mudatan furuudhaaf waliigaltee nageenya buusuuf naannolee lameenii fi mootummaa federaalaa gidduutti irraa gahamee hojii irra oolu akka qabu gamtaan araaraa fi tokkummaa jaarsolii biyyaa naannoo Somaalee beeksisee jira. Wallabdeen naannolee lamaan gidduutti mudate kan balaaleffate gamtaan kun waliigalteen nageenyaa gama ministeera fayyaatiin naannolee lamaan gidduutti taasifame garuu hojii irra ooluu qaba jedheera. ሁለቱ ክልሎችና በፌደራል መንግስት የተደረጉ የሰላም ስምምነቶች አሉ። ወሊገልቴን ነጌኛት በነ ሞቱማ ፌደራላዋ ፊ ናኑሌ ለሜኒን ረጋሃሜራም ኑቲ አካ ጃርሶሊ ብያ ኡመተ ሶማሌቲ ወሊገልቴ ረጋሃሜ ከነ ኒዴገረም አካ ጃርሶሊ ብያቲስ ኑቲ ሞቱማ ፌደራላዋ ከንጋፈኑ ወሊገልቲች ደፌ ጋር ሆጂት ጅጅረሙ ቀባዳም ይሄው አሁን የተደረገው ስምምነት ወደ ተግባራዊ መደመሬት እንዲነካ ነው። Lammiilee saaba walitti bu'iinsa kanaatiin qeef qabeenya isaaniirraa buqqaaniif illee uummanni Itoophiyaa martuu harka isaa hiixachuu akka qabu miseensonni gamtichaa waamicha dhiyeessaniiru. በጣም የተጎዱ በጦርነቱ የተጎዱ አርብቶ አደሮች ህዝቦች አሉ። sababa walitti bu'iinsa kanaan horsiise bultoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Kanarratti dabalataan roobni roobaa hin jiru. Horiin isaanis jalaa miidhamaa jira waan ta'eef uummanni biyyattii hundii fi uummanni naannoo Sumaalee horsiise bultoota kana cinaa dhaabbachuu akka qaban akka abbaatis akka jaarsolii biyyaattis isin gaafannam. እንደ ሀገር ሽማግሌ እንደ አባት እንጠይቃለን። Finfinneetti lammiilee jireenya gadaanaa keessa jiraatanii fi guyyaatti yeroo tokkollee nyaata nyaachuu hin dandeenye nyaachisuu fi qaamni hundi deeggarsaa fi tumsaa taasisuun barbaachisaa ta'uu kantiibaan ittaantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee himaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hoteelota abbaa urjii 5 garaagaraa dhaabbilee deeggartootaa fi abbootii qabeenyaa waliin ta'uun lammiilee daandirra jiraatanii fi jireenya gadaanaa keessatti argaman nyaata yeroo dhiyeessuudhaaf waliigaltee mallatteessanii jiru. Sagantaan kun sadarkaa yaalitti kutaalee magaalaa 5 keessatti hojiirra oolaas jedhameera. Qorannoo magaalicha keessatti taasifameen jiraattonni hedduun guyyaatti yeroo tokkollee nyaata nyaachuu kan hin dandeenye ta'uu mirkanaa'eera jechuun kantiibaan ittaantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee himaniiru. Projektiin lammiilee daandirra jiraatanii fi jireenya gadaanaa keessatti argaman fayyadamoo taasisu kun sadarkaa yaalitti kutaa magaalaa Araadaa, Qiirqos, Addis Katamaa, Boolee fi Lidataatti hojiirra kan oolu ta'uu Aadde Adaanech kan dubbatan. Karoora kana milkeessuudhaaf qaamolee hundi tumsaa fi deeggarsa akka taasisan Aadde Adaanech gaafachuu isaanii ragaan waajjira pirees seekreeteriyaatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Godina Harargee Lixaa aanaa gubbaa qorichaatti baatiiwwan 6 darbanitti abbootiin warra haaraan 25,000 ol ta'an miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'uun isaanii himameera. Waliigalaan godina Harargee Lixaatti lakkoofsi fayyadamtoota inshuraansii fayyaa hawaasaa 74 irraa ga'uun isaa ibsamee jira. Mangistuu akkuma agarsiisti maluun gabaasa kana qindeeffateera akka tantu simbiragaa. Jiraattonni godina Harargee Lixaa aanaa gubbaa qorichaa magaalaa Kommonaa tajaajila inshuraansii fayyaarraa fayyadamoo ta'aa jirraa jedhan. Jiraattonni kunniin osoo inshuraansii fayyaa hin eegalin dura rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa turuu isaanii himuun erga inshuraansiin fayyaa eegalame tajaajilicharraa fayyadamaa akka jiranis himaniiru. Ifa inshuraansiin dhuftee
harka qalleeyyii ta'ee warra kafaltiidhaan fayyadamu ta'ee hedduu rakkoon baay'ee nurraa hiikamte waan san ta'eef ashuraansiin haalan itti fayyadama irratti bu'aa gaarii qabdi. Inshuraansii fayyaa haalan faayidaa irraa argataa irraa gaafa dura ishii tanan argatin haalan daa'imni keenyallee miidhamaa lubbuun isaanillee badaa turte. Amma immoo alhamdulillah haalan irraa faayidaa argataa jirra. Daayirektara ittaanaan buufata fayyaa Kommoonaa obbo Ambaachoo Dajanee tajaajilichi hawaasaa baasii humnaa olii jalaa kan baraarudha jedhan. Dhaqee yaalamuudhaaf qarshii hin qabu yookaan birrii hin qabu jee otuma inni mana keessa taa'u gatii qarshii dhabeef jecha eega dhukkubbiin yookaan rakkoon fayyaa kun isa irratti cime booda kan garana dhufu. Gaafa garana dhufe hoo birrii namarraa liqeeffatee ta'uu danda'a yookaan ammaas waan qabu gurguree ta'uu ta'a lafa isaa kireessee ta'uu danda'a. Kun immoo bu'aa guddaadha hawaasaaf kennaa jira jechuudha. Itti gaafatamaa ittaanaan waajjira eegumsa fayyaa aanaa gubbaa qorichaa obbo Tamaa Madam bara kanaa sadarkaa aanichaatti baay'ina fayyadamtootaa 85 irraan ga'uuf karoorfame keessaa 77 irra ga'uu dubbatu. Bara 2012 keessa uwwisa tajaajila inshuraansii fayyaa uummata aanaa gubbaa qorichaa abbaa warraa qabnurra parsantaa 60 akka miseensa goonee turre abbaa warraa 16,000 fi 18 jechuudha. Bara kana immoo parsantaa 85 ga'uudhaaf karoorfanne hanga ji'a gurraandhala 30tti parsantaa 77 irra geenyee jirra. Maatii 25,000 fi baatiiwwan ja'an darban kana keessatti miseensa fayyadamaa goonee jirra. Bara 2012tti miseensota inshuraansii fayyaa irraa galii birrii miiliyoona 3 qabxii tokko walitti qabuun dhaabbilee fayyaa fi kaffaltii taasisuu himuun bara kanas baatiiwwan ja'an darbanitti galii birrii miiliyoona 1.5 walitti qabuun galii keessoo buufataalee fayyaa guddisaa jiraachuus obbo Tamaam dabalataan himaniiru. Bara 2012 keessa maatiiwwan abbaa warraa bulchaa 16,000 wajjin kanarraa mallaqa miliyoona 3 akka sassaabbii goone san keessa miliyoona 2.6 dhaabbilee fayyaa uummata tajaajilaniif kaffaltii goonee jirra. Bara kana keessa uummata 25,000 tajaajilamaa kennu gooneef mallaqa hanga ammaatti jechuudha miliyoona 1.5 kaffaltii buufataalee fayyaatiif taasifnee jirra jechuudha. Dhaabbileen fayyaa kenna garaagarummaa miseensa inshuraansii duraa fi amma galiidhaan sababa inshuraansii kanaa dabaltiin isaanii guddataa dhufe jechuudha. Itti gaafatamaa ittaanaan waajjira eegumsa fayyaa godina Harargee Lixaa obbo Adinaan Ibrahim inshuraansiin fayyaa akka godinichaatti bara 2008 irraa eegalee sosochii gaariin kan jiru ta'uu himuun yeroo ammaattis akka godinichaatti lakkoofsi fayyadamtootaa 74 irraa ga'eeraa jedhan. Hojiilee inshuraansii fayyaa hawaasaatti hojii ol qabate olmas bara 2008 irraa eegalee hanga irraan tanaatti godina kana keessatti impleement yookaan hojiirra oolaa kan jiru ta'uu isaati. Raawwilee baroota dabran kana yookaan laallu taate almost bara 2011 keessatti gara abbaa warraa jiru keessaa parsantaa 28 ture. Bara 2012 keessa immoo gara abbaa warraa parsantaa 58 ti. Bara kana keessa immoo abbaa warraa jiru keessaa parsantaa 74 jechuudha. Abbaa warraa 500 qabnu keessaa parsantaan 74 yookaan immoo abbaa warraa 870 kan ta'u miseensa inshuraansii kana ta'uu danda'e jira jechuudha akka godina keenyatti. Almost trend waggoota 4-5 yookaan laallu taate bara kana keessa milkaa'ina addaa keessa kan jiru ta'uu isaati. Sadarkaa godinichaattis hojiilee hubannoo uumuu hojjetamaa jiruun hawaasni hedduun gara tajaajila inshuraansii fayyaatti dhufaa akka jiranis ibsameera. Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan marii ijaarsaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti taasisaniin waliigalteetti yoo dhufuu danda'an itti fayyadamummaa haqa qabeessa biyyoota sadeeniitiif furmaata ta'a jedhan Faransaayitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Henook Tafarraa. Hidhicha irrattis waliigalteen biyyoonni yaa'a gadii uuman naannichatti qindoomina biraa fiduudhaaf kan gargaarus ta'uu ambaasaadar Henook gaaffii fi deebii dhimmicha irratti Firaans 24 waliin taasisan irratti himanii jiru. Abdul Naasir Jamal dabalata qaba. Ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa fi guutinsa bishaan isaa wal qabatee haala haqa qabeessummaa itti fayyadama bishaan Abbaayyaa irratti jaarsummaa yookaan giddugaltummaa gamtaa Afrikaan biyyoonni sadeen gara waliigalteetti akka dhufaniif carraaqqiin taasifamaa jira. Dura taa'aan gamtaa Afrikaa fi pirezidaantiin Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Fileeksii Tshisekediin bishaan Abbayyaa uummattoota Itoophiyaa, Suudaanii fi Masriif fayyadamummaa bishaanii qofa osoo hin taane wabii midhaan nyaataa fi fayyaa kan mirkaneessuudha jedhan. Bishaan laga Abbayyaa dhibbeentaan 80 ol Itoophiyaa keessaa kan burqu ta'us biyyattiin garuu baroota dheeraaf laga kanarraa osoo hin fayyadamin turteerti. Henook Tafarraa joins us, Ethiopia's ambassador here in Paris. Faransitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Henook Tafarraa
walakkaan uummata Itoophiyaa tajaajila elektirikii kan hin arganne ta'uu ibsuun ijaarsii fi fayyadamummaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuun dubbataniiru. Kanaan wal qabatee ejjennoo daddaqaa Masriin qabattee fi hanqina gahumsa bishaaniitiin dhiibbaan isheerra qaqqabu akka hin jirre himuun ejjennoo Masriin qabatte kun garuu fayyadamummaa biyyoota sadanii irratti dhiibbaa kan qabudha jedhan. We are confident that through negotiation a win-win solution can be found. Jaarsummaa gamtaan Afrikaa hundaa fayyadamummaa gochuu kan danda'u furmaanni ni dhufa jennee amanna. Ijaarsi haaromsaa biyyoota yaa'a gadii irratti jijjiirama qoodinsa bishaanii akka hin finne Itoophiyaan jalqabarraa eegalee dubbachaa turteetti. Inuma ijaarsi haaromsaa Itoophiyaa irraa darbuun Sudaanii fi Masrii akkasumas biyyoota Afrikaa fayyadamaa taasisa. Kanaafuu yaadonni biyyoonni kunneen dhiyeessan dogoggora waan ta'eef gara waliigalteetti dhufuu qabu. Ijaarsi hidha kanaa humna maddisiisuu, waliin gahinsa tajaajila elektirikii lammiileef kan ooluu fi fayyadamummaa diinagdee mirkaneessuun alatti kaayoo biraa akka hin qabne kan dubbatan Ambaasaadar Heenok guutinsi bishaanii Masriis ta'ee biyyoota yaa'a gadii irratti miidhaa kan hin qaqqabsiifne ta'uun hubatamuu qaba jedhan. Dhimmoonni teknika hidhichaa wal qabatanis yeroo garagaraatti qaamolee walaba tahaniin sakatta'amaa turuu kan himan Ambaasaadar Heenok komiin kanaan wal qabatee ka'us bu'uura kan hin qabneedha jedhan. All the technical issues can be resolved. Dhimmoonni teknikaa furmaata ni argannaa jennee amanna. Obboleewwan keenya Sudaanii fi Masriin yeroo baay'ee komiiwwan ka'an adeemsa hanga ammaa jiruun furmaata waaraa argataniiru. Kanaafuu ammas yaaddoo teknikaa ijaarsa hidhaa fi guutinsa bishaanii wal qabatee ka'u ragaa bu'uuraa kan qabnedha. Nuti laga Abbayyaaf maddadha. Haa ta'u garuu jijjiiruu kan barbaanne jireenya uummataa baroota dheeraatiif laga kanarraa osoo hin fayyadamiin turedha. Kun ammoo biyyoota yaa'a gadii irratti dhiibbaan uumu akka hin jirre irra deddeebinee mirkaneessineerra. Biyyoonni sadeen jaarsummaa yookaan giddugaltummaa gamtaa Afrikaa fudhachuun gara waliigaltee walootti yoo dhufuu danda'an furmaanni fayyadamummaa biyyoota hundaa mirkaneessu dhufuu akka danda'u dubbatan Ambaasaadar Heenok Tafarraa. Are you confident that by the end of this there can be an accord, concerted agreement to go forward? If all sides negotiate in good faith. Biyyoonni kunneen jaarsummaa gamtaa Afrikaan furmaata hunda fayyadamummaa taasisutti akka dhufan ni amanna. Maddii laga kanaa guddaan Itoophiyaa haa taatu malee qabeenya walooti. Marii kanaanis gara daandii gaariitti dhufu yoo dandeenye ijaarsi hidha haaromsaa biyyoota kanneen waliin daandii tokkummaa fi obbolummaa biraa akka uumu amantaa qabna. Mariin biyyoota sadiinii ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa addaan citee ture torbaan darbe Koongoo Kiinshatti guyyoota lamaaf jaarsummaa gamtaa Afrikaan adeemsifamuun kan yaadatamudha. Raashiyaan marii hidha haaromsaa gama jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin taa'amu kan deeggartu ta'uu beeksiftee jirti. Ministeerri dhimma alaa biyyattii Sergey Lavrov Ijipti daawwachaa kan jiran yoo ta'u, gita isaanii Ijipti Saami Shukrii waliin ibsa waloo kennaniiru. Ibsa kanaan dhimma daldalaa fi ajandaawwan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa wal qabatan irratti yaada kennaniiru. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov dhimma hidha haaromsaa irratti dhiibbaan qaamolee alaa jiraachuu akka hin qabne eeraniiru. Biyyooti sadeen gara waliigalteetti dhufuu akka qabanis hubachiisaniiru. As for the dam in Ethiopia, our Egyptian friends have raised this issue for a long time. Dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa irratti obbolootni keenya Ijipti waggootaaf gaafii kaasaa turaniiru. Dhimmichi fala argachuu kan danda'u waliigaltee biyyoota sadeeniitiin jennee amanna. Biyyoonni biroo garuu gidduu seenuu osoo hin taane waliigalteef haala mijaawaa uumuu qabu. The African Union is very important. All the three Biyyoonni qooda fudhattootaa sadeen qaama gamtaa Afrikaa ta'uu isaaniitiin gamtaan Afrikaa dhimma kanarratti baay'ee murteessaadha. Afrikaan aadaa jaarsummaa guddaa qabdi. Dhimma arditti fala kennuun kallattii hegeree akeekuu dandeessi. Dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa fi walitti bu'iinsota biroo ardii Afrikaa keessatti mul'atan hundaafuu karaa gamtaa Afrikaan akka furaman jajjabeessina. Qajeeltoo dhimma Afrikaaf fala Afrikaa jedhu hordofna. Fedhiin Raashiyaa jaarsummaan gama gamtaa Afrikaatiin eegalame akka itti fufuu ta'us ibsanii jiru. Odeeffannoowwan biyya alaatiin ammoo wixineen labsii pirezidaantii Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed waggoota lamaan dhufanii fi aangoo irra tursu paarlaamaa biyyattiif dhiyaachuuf ta'uun himameera. Wixineen labsii kun sagalee miseensota mana maree 148 deeggaramee kan darbe yoo ta'u seera ta'ee akka bahuu fi paarlaamaa Soomaaliyaatiin ragga'uutu barbaachisa.
Labsicha kan deeggaran pirezidaantii Mohaammaduu Abdullaahi Farmaajo uummanni Soomaaliyaa waggaa lamaan booda pirezidaantii ofiisaa filachuu danda'a jedhaniiru. Wixineen labsii yeroo aangoo pirezidaantichaa dheeressuuf dhiyaate kan garee mormitootaa fi hooggantoota naannoleetiin mormiin irratti dhiyaateera. Mormiidhuma kanaaf daandiin gara paarlaamaa biyyattii geessu hunduu kan cufsiise hoogganaan poolisii bulchiinsaa Baanaadii Hasan Alii Kaayirees battalumatti aangoorraatii darbamuusaa BBC'n gabaaseera. Bidiruun godaantota 60 feetee Yemen irraa gara Jibuutiitti imalaa turte dhidhimuu ishiitiin yoo xiqqaate namoonni 34 du'uu isaanii dhaabbanni godaantota idila addunyaa IOM beeksiseera. Bidiruttiin namoota 60 kanneen walitti bu'iinsaa Yemen baqachaa turan osoo gara Jibuutiitti imalaa jiranuu balaan kun kan isaan mudate ta'uu dhaabbatichi kan beeksise. Imala balaafamaa dargaggoonni Afrikaa hojii barbaachaaf jecha gamtaa Afrikaa irraa gara biyyoota galoo galaanaatti taasisan akka yaaddessee dhaabbatichi himeera. Sababa weerara COVID-19 daangaaleen biyyoota kanneenii cufamuun ammoo hedduu isaanii akka gara biyyaatti deebi'aniif dirqamuu isaaniillee beeksise. Kana malees hedduun isaanii Yemen keessatti danqamuun haalota balaafamoo keessaa kanneen jiraatan gara biyya isaaniitti deebi'uuf ammoo namoota daddabarsaniif waan kaffalan dhabanii rakkachaa kan jiran akka jiranis IOM himeera. Baatii darbees erga namoonni karaa seeraan alaan nama daddabarsan qarqara galaana Jibuutiitti namoota 80 humnaan bidiruurraatii galaanatti darbatanii booda yoo xinnaate godaantonni 20 du'uu isaanii BBC'n yaadachiiseera. Daawwattoota kanatti aansuun odeeffannoo biizinasii